qulqulloota amantoota Waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkasumallee hordoftoota TV Jireenya Dhugaa kam jirtu baga nagaa taatanii Waaqayyoos arras na gargaaree sagalee gabaabaa tokko isiniif qabadhee fuula keessan duratti argameetiin jira. Mee Waaqayyoo jireenya kootti anatti akka dubbatuuf akkasumallee isinitti akka dubbatuuf ergaa ofii isa biraate akka nuuf erguu fi mee daqiiqaa tokko walii wajjiniitiin hin kadhannaa natti dubbadhu jedha. Maqaa Gooftaa maqaa Iyesuus Kiristoosiitiin yaa Waaqayyoo Abbaa ammas hin kadhadhaa. Ati Waaqayyoodha sa'aatii kanaaf daqiiqaa kana situ nuuf laate anaaf saba kanaaf ergaa kee ka ta'u sibiraa kan ta'u Abbaa qallaba nuuf ta'u nuuf safaruun fedhaaf jaalala kee immoo nuuf haa ta'u. Sagaleen kee inni olii gaafa nuuf dhufu sagaleen kee inni olii gaafa nuuf qilleensa'u mana keenyatu nagaa argataa, jireenya keenyatu nagaa argataa, maatii keenyatu nagaa argataa, bakka hojii keenyaatu nagaa argataa. Gooftaa Iyesuus sagaleen kee inni olii nuuf haa dhufu. Yaa Abbaa si kadhadheen jira. Kanaaf kan mormu ergamni hamaan qilleensa keessaa lafarraa naaloori bahataan daayyaa aboo ati naaf laatteen anaaf saba kanarraa kan hidhame haa ta'u hidheera. Kaayyoof karoora isaa hojii isaa dhiyeenyarraa fagoorraa isa dhala kee lolu isa saba kana lolu yaa Abbaa si karuuba hadi bahantooyyaa sa'aatii kanaaf daqiiqaa kanatti yaa Gooftaa Yesuus gab saba kanarraa godhe anarraa gab godhe qilleensi kee duwwaan nuuf haa qilleensa'u wantati yaa Waaqayyoo mul'atati ergaati keessa koo keessee haa dubbatamu sabni kun yaa Abbaa hidhaansaa ittiin haa hiikkatu gaaffiinsaa ittiin haa deebi'u kana waan gootuuf immoo ulfaadhu nutti dubbadhu maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin aameen. Taankoo sinaa eebbisu sagalee Waaqayyoo irraatii seera ba'uu boqonnaadhuma tokko lakkoofsa 8 hanga lakkoofsa 12 sagalee jiru dubbiseenii sagalee Waaqayyoo siniif qooda. Kas jedha sagaleen achirratti jiru. Ergasii immoo mootiin haaraan Yoosefiin hin beekne tokko biyya Gibsii irratti immoo mootichi saba isaatiin ilaa namoonni Israa'el kun guddaa baay'atanii nutti jabaataniiru. Egaa isaan kana caalaa akka hin baay'anne gochuudhaaf kottaa afcaalummaadhaan isaanii hin qabna. Kanaachi lolli yoo ka'e diina keenya bira goranii haleluuyaa nu lolanii biyya keessaa hin ba'u jedhe. Kanaaf warri Gibsii namoota Israa'el hojii jabaadhaan gadi qabanii humnaan akka hojjechiisaniif namoota itti godhan warri Israa'elis mandaraa gombisaa midhaanii Fiitoomii fi Raamseesiin akkasumallee Faariyoonii fi innis mootii warri Gibsiin ijaaran. Danuudhuma warri Gibsii gad isaan qaban keessaa warri Israa'el immoo caalaa baay'atanii lafa guutan. Kanarraa kan ka'e warri Gibsii jabeessanii isaanii hin sodaatanii jedhe. Sagalee akkas jedhu tokkoon siniif qooda. Sodaachisaa jiraatta isa jedhu irrattan sinii qooda. Sodaachisaa jiraadha dhaabee waa tokkoon sinitti dubbadha. Sodaa kan jedhu sodaan maalidha kan jedhu xiqqoo ishee difishinii sodaa tokkoon sinii kenna. Hiika sodaa tokkoon sinii kenna. Namni yennaa sodaatu maal akka irratti ta'u sodaan akkamittiin akka mul'atu tokkoon siniif qooda. Sodaani baattoo wayii qabdi. Sodaa kan jedhamu namni waan baay'ee hin sodaata. Sodaan miilla lafaa naman kaasisu. Sodaa namni sodaatu deemuu hin danda'u, milkaa'uu hin danda'u. Sodaani eenyummeessaa isaa kan irratti ittiin mul'atu nama sodaatu irra taa'eeti. Sodaan kan inni ittiin argamu nama sodaatu irra taa'eeti. Kanaaf gaafa sodaatamtu naannoo keetii qilleensi si lolu tokko sitti ka'uu danda'a. Naannoo keetii callumadee namni si jibbuu danda'a. Maaliif beektaa? Wanta isaan sodaachisutu si keessaatiin argama waan ta'eef. Wanta naannoo sana raasutu si keessaatiin argama waan ta'eef.
Mootiin iyyuu gaafa si sodaatu maal sirratti raawwachuudhaaf yaalii geggeessaa kallattii ati yaanneetiin maal sitti kaasa lola sitti kaasa waan ati hin beekne sitti qindeessa. Kun amala sodaati. Kun amala sodaati. Kanaaf egaa ilaalaa. Namoonni biyya adda addaa keessaa sagalee kana dhaga'aa jirtan, biyya keessaa falaa sagalee kana dhaga'aa jirtan, namoonni waa baay'ee sodaatu. Namni waan baay'ee sodaatu. Kanarraan kan ka'e iddoo tokko tokkotti waan sodaataniif namoota Waaqayyoo bira dhaqanii sodaa isaanii sana biratti tasgabbeeffatu. Waan sodaatee jiruuf bishaan irratti kadhachiifatanii halkan waan sodaataniif mana keessa facaasu. Waan bishaan sun sodaa irraa oofuu itti fakkaata. Kun amala sodaatu. Baattoo sodaatee waan jiraatuuf namoonni tokko tokko immoo karaa akka ortodoksii yoo ilaaltan taate waan sodaataniif qabala adda addaa deemu. Kanarraan kan ka'e ganama kaaniifaa bishaan cuubamu hin facaasu. Waan sodaataniif egaa naannoo isaaniirra yoo ta'u qaayinfaa qaalluunfaa budaanfaa jiraate jiraachuu sodaatu. Budaa sodaatu. Xonqaa'ii sodaatu. Qaalluu sodaatu. Kun amala sodaatu. Namni gaafa rakkatu gaafa dhukkubsatu abaluun irratti hojjechiise abaluun irratti immoo hojjete jedha. Kun amala sodaatu. Baattoo wayii ta'anii taa'u. Haxa Waaqayyo akkasiin jedhaa jira. Sodaachisaa jiraatta malee sodaataan jiraatu siin jedhaa. Sodaachisaan jiraadha. Naannoo kee irratti wanti sodaachisu kana booddee ofii isaan beekee si baqata. Situ sodaachisa malee si sodaatani. Xonqaa'ii sodaatta miti xonqaa'ii sodaachista. Budaa sodaatta miti budaa sodaachista. Sodaachisaan jiraadha dhime. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni sodaa kana jalaa bahuudhaaf jecha wantoota adda addaa kaan karaa biyya lafaa yoo ilaaltan waan seexana sodaataniif waan seexani sodaatutu jira jedhanii haara adda addaa aarsu ixaana adda addaa aarsu waan sodaataniif wantoota adda addaa immoo hin qaluuf. Kun amala sodaan namatti fidudha. Oolaa qaluuf dhiiga buusu kun amala sodaan namatti fidudha. Har'a akkasiin jedhaa jira. Kan si sodaachisu hin jiru kana booddee situ sodaatas. Situ sodaachisa malee situ sodaata miti jedhaa Waaqni. Hin sodaachisa siin jedhaa jira. Sodaachisaan jiraadha dhime. Yoo ilaaltan taatanii sabni Israa'el garbummaa keessa jira. Sabni Israa'el godaanee jira doommaatti. Biyya Gibxii keessatti isaaniif hojjetaa jira. Otuma isaaniif hojjetaa inni jiru, otuma hojjechiisaa jiranii, otuma qaxaranii jiranii, otuma bitaa jiranii. Mootiin biyya Gibxii, mootiin mo'ee ka'e Israa'elin sodaachuu jalqabe. Israa'elin waan sodaate kana booddee nu loluu nu mo'u meeshaan qabu wanta ittiin lolu meeshaa ittiin waraanu hin qabu. Sagalee irra jira. Sagaleen humna qaba jiru. Sagaleen sii falolu. Sagaleen sii wajjina jiraatu malee soora alaabaa sodaachisaa jiraata. Sagaleen sii falufu malee ergaan sagalee sii bahu malee sodaachisaa jiraata. Kan sodaachisutu siidha malee kan sodaatu miti. Hin sodaatu kana booddee xonqaayin si sodaachuu qaba. Mootonni si sodaatu kana booddee kan sodaachisutu si ta'a. Israa'el sodaachisuu jalqabe. Amalli ittiin sodaachisu keessaa kakuu qaba. Kakuun kakatameef waraabama. Jala gaafa ga'u ba'umsaa gaafa jala ga'u maaltu tulfaate? Hariyatamatti tulfaate, hojiitti tulfaate. Hojjechuu jalqabe gadi qabame. Miidhamuu jalqabe. Isayyuu immoo jedhe abchaalummaadhaan jedhe. በብልጠት እንይዛቸዋለን abchaalummaadhaan isaanin gadi qabna. Isayyuu jedhe ammas kanuma keessaayyuu danuuma isaan gadi qaban iyyuu baay'achuu waan jalqabaniif ammas caalchisanii sodaachuu jalqaban warri Gibxi. Sodaachisuu jalqaban warri Israa'el immoo maal goona jaran jedhe ammas labsii haaraa tokko baase. Dhiira kan ta'e yoo innaa dhalatu warri deessistoonni biyya Gibxii dokteeronni deessistoonni
Ajjeesaa durba yoo ta'e garuu dhiisaa. Dhiirota isaanii sodaanne ajjeesaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaalaa. Si wajjin sagaleen jira taanaan, si wajjin ergaan jira taanaan, kan sodaachisutu sidha malee, kan sodaatutu si miti. Daawitiin yoo ilaaltani Gooliyaad fi lafiitii dhaabbatee kan inni ittiin Gooliyaadiin mo'ate. Gooliyaad saba Israa'eliin hin sodaachise. Saba kakuu qabu kana hin sodaachise. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 irratti yoo ilaaltan. Garuu sabni suni sodaa keessa waan jiruuf isa sodaachisutti ba'uu dadhabe. Isa sodaachisuuf hin lafiitii tagaaffatuu dadhabe. Galanni Waaqayyoo Waaqa jiraataaf haa ta'u. Kanaaf inni dibame tokko lagaa ba'ee dhufe. Daawit gaafa lagaa ba'ee dhufu maaltu isin sodaachise? Maalitti ba'uu dadhabdan ittan sinii dhaqaa? Dura na buufadhaa. Mootiitti dhaqee harka kenna. Mootiitti dhaqee xalaa harkaatti kenna. Annan lola namicha kana saba kanarraa nan galaafadha. Namicha nan qabatinii kanarraa na ajjeesa. Ani sodaadhe. Ayyaana sodaachisuun qaba. Ergaa sodaachisuun qaba. Kakuu sodaachisuun qaba. Humna sodaachisutu samiidhaanaaf kenname. Aboo sodaachisutu harka jira. Ani tambaa'e. Haleluuyaa. Gaafa itti ba'u akkuma jedhe gaafa ta'u, akkuma jedhe gaafa saba sanarraa isa sodaachisu sana galaafatu. Mootiin deebi'ee inni erge sodaate. Eenyu? Mootii humti deebi'ee eenyu sodaate? Daawitiin sodaa. Kanarraan kan ka'e Daawitiin ari'eessatti gashee lagatti gashe. Maal uri'ibaaf mootummaa koonarraa fudhatu. Jala dhaabbachuu hin danda'u mootummaa isaa jala. Jala dhaabbachuu hin danda'u ergaa isaa jala. Jala dhaabbachuu hin danda'u waan ta'eef nan galaafadhe. Naa koora baba. Nan ajjeesa nan ari'adhe. Kanarraan kan ka'e mootiin baqatee eessatti gale? Lagatti gale. Mootiin Israa'eliif ta'u mootiin dibame Daawit lagatti gale. Maaliif? Daafii mootiin ni jallaan. Daafii mootiin Daawit mucaama bilaateenaa sodaate kanaaf baqatee gaafa lagatti galu. Ayyaanni duukaa laga dhaqe. Achii lagaa baasa. Ilaala ammas Asteer boqonnaa sadi irratti qaatan fixe. Asteer boqonnaa sadi irratti yoo ilaaltan Mardakaayi fi Hamaan walitti hin dhufan. Hamaani biyya geggeessa ministeera. Mardakaayi barrii jala jira garuu Hamaan waardiyyaa barrii jalaa sodaa. Maaliif beektaa? Kakuu duukaa jira. Kakuu si wajjin jira. Kana booddee safara jiraattu biyya jiraattu keessatti sodaachisaa jira. Sodaachisaan jiraadhe dhime. Isa dhageessan Waaqayyo siniif eebbisu. Sagalee biraatiin yeroo biraa walitti deebi. Sagalee gabaabaadhaan. Isa sinitti dubbate mee hin galateeffanna Waaqayyoon. Galanni fi ulfinni hooqobaan siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Sin galateeffadhaa abbaan ergaa kanaa, abbaan sagalee kanaa si. Kana booddee sodaachisaa jiraattu ittiin jette saba kana. Kana booddee safara jiraattan keessatti, biyya jiraattan keessatti hin sodaachistu ittiin jette. Wanta saba kana raase, wanta saba kana sodaachise argitee itti dubbatte. Wanta naannoo isaaniitti raase argitee itti dubbatte. Yaa Waaqayyo nama sodaatutu jira fakkaata kanaaf itti dubbatte. Nama ciisee du'a sodaataa eeggataa jirutu jira fakkaata kanaaf itti dubbatte. Nama dhukkubsataa keessa jirutu jira ta'a fakkaata kanaaf itti dubbatte. Yaa Waaqayyo sagaleen kee inni fayyisu, inni dhidhiibu, inni yaa Waaqayyo humna itti godhu, inni ka'ee karaa jalqabsiisu. Si biraa waan saba kanaaf dhufeef si haa galatu. Ammayyuu yaa Waaqayyo gooftaa ayyaana sodaachisu. Kakuu sodaachisu isaaniif kenna. Kana waan gooteef immoo ulfaadhu. Anaanis na gargaarti. Kabajami. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaan siniin jedha. Sagalee ittaanu sagalee biraatiin hanga walitti deebinutti torban ittaanu keessatti amma walitti deebinutti ammasin sagaleen kun sinaa eebbisu mana keessan ola seenu. Akkuma sin eebbise nama biraas eebbisu. Sheer gochuu, laayik gochuu immoo miidiyaa kana bukkee dhaabbachuu, sabiskiraayib illee gochuu namoonni baay'een viyuu laaltanii dabartu. Kan ittiin hiikamutu sin dhalootatti ittiin hiikama.
Subscribe godha, share gochuudhaan adaraa keessan gahee keessan immoo lallabaa. Kan dhukkubsate immoo ittiin hafay. Hidhaa keessa kan jirullee sababa kanaatiin sababa tisheeritti gooteen ittiin hiikamu. Gooftaan Yesuus odeessin heebbis eebbifamaa eebba Abrahaam eebba kan Yisihaaq eebba kan Yaaqoob ittiin eebbifame si eebbiseera. Mana kee keessaa burqituun eebbaan tokko haa dha'u, dhala kee keessaa haa ba'u, biyya kee keessaa haa ba'u. An sin eebbiseera. Shaaloom. Gooftaan koo sin eebbisu. Baay'een sin jaalladha. Guyyaa itti aanuun Waaqayyo naa ga'u eebbifamaa.